Nama akkam jirtu daawwattoota koo odeeffannoowwan gaggabaaboo ammaaf qabadhee dhiyaadheen isinitti himaa. Xiyyeeffannoon koo qormaanni biyyaalessaa kutaa 12ffaa kan marsaa tokkoffaa xumuramuusaa akkasumas immoo walga'iin foorumii xaanaa 10ffaan jalqabamuuf akka jiruu fi tarkaanfii wayyaan irratti fudhatamaa jiruu fi bu'aa argameen gaggabaabsee isinitti himaa. Amma xumuraatti akka nu waliin turtaniif kabajaan isin gaafadha. Qormaanni biyyaalessaa kutaa 12ffaa damee saayinsii hawaasaa xumurameera. Kan saayinsii uumamaa immoo kibxata dhufu kan itti fufu ta'a jedheera ministeerri barnootaa ibsa kenneen. Ministeerichi qormaanni marsaa duraa milkaa'inaan akka xumuramee himeera. Ministeerichi ibsa kenne kanaan barattoota qormaata addaan kutanii ba'aniif carraan ammaan booda kennamu hin jiru jedheera. Ministeerichi ibsa kaleessa kenne kanaan akka jedhetti dhaabbilee barnootaa olaanaa naannoo Amaaraatti qormaatamuudhaaf barattoota galan keessaa 12,787 qormaaticha hin fudhannu jedhanii dhiisanii ba'aniiru. Barattoonni kun hin qormaatamnu jechuun kan ba'an Yuunivarsiitii Magdallaa Ambaa, Dabra Maarqos, Bahar Daarii fi Dabra Taaboor keessaa akka ta'edha kan eerame. Dhimma kanarratti yaadawwan adda addaa kennamaatiin jiru. Tarkaanfiin ministeerri barnootaa fudhate sirriidha, barbaachisaadha kanneen jedhan jiru. Sagaleen kanneen mormanis iddoowwan garaagaraarraa dhaga'amaatiin jira. Haa ta'uutii biiroon dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Amaaraa immoo ibsa har'aa baaseen tarkaanfiin ministeerri barnootaa fudhatee sirriidha, barbaachisaadha, gochi aadmalee raawwatameera, gocha seeraan alaatu raawwatame jechuun hubachiiseera. Walga'iin foorumii xaanaa 10ffaan borurraa eegaluudhaan magaalaa Bahar Daaritti adeemsifama. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Amaaraa Dr. Yilqaal Kaffaala keessummoonni baga nagaan gara magaalaa Bahar Daar dhuftan jechuudhaan karaa fuula tiwiitaraa isaaniitiin dhaamsa dabarsaniiru. Walga'iin foorumii xaanaa 10ffaan dhimma nagaa fi tasgabbii ardii Afrikaa irratti xiyyeeffachuudhaan borurraa eegaluudhaan guyyoota 3 kan turu ta'uusaa pireezidaantichi dhaamsa dabarsan kanarratti himaniiru. Walga'iin kun marsaa marsaadhaan waggaa waggaadhaan Itoophiyaatti kan adeemsifamu yommuu ta'u amma sadarkaa 10ffaarra ga'uunsaa beekameera. Raayyaan ittisaa Itoophiyaa iddoowwan naannoo Tigraay Asgada Tsimbilaa Laa'alaay Adiyaaboo, Taataay Adiyaaboo, Madabaay Zaanaa fi Indaabbaa Gunaa jedhamuudhaan beekaman kan Shiree gara kibbaatti argaman guutumaaf guututti to'annoo jala oolchuun qulqulleessuun sossokasaa gara fuulduraatti taasisuu itti fufeera. Hidhattoonni wayyaanii kallattii kamiiniyyuu ba'uu akka hin dandeenyeef hojiin cimaan akka hojjetamee himameera. Ammaan booda raayyaan daandii qofa cufuudhaan yoo ture hidhattoonni wayyaanii yeroo galaan jalaa dhumutti harka kennachuun ala filmaata biroo hin qaban jedhameera. Wayitii ammaa dhiyeenya magaalaa Aksumii fi Addiigiraatitti waraanni cimaan taasifamaa jira. Sagaleen dhukaasa meeshaa waraanaa gurguddaa fageenyarraa magaalaa Aksumitti dhaga'amaa ture amma dhiyaateera jedhameera. Tarkaanfiin raayyaan fudhachaa jiru hidhattoonni wayyaanee giddugala Maqaleerraa akka addaan citan waan taasiseef daandiin galaa fi dhiyeessii deeggarsaa kamiyyuu ittiin argatan guutumaaf guututti jalaa cufameera. Karaa Walqaayitiin bansiisa jechuudhaan weerara marsaa 3ffaa kan bante wayyaaneen oltee bultee waan hundumaa dhabuudhaan harka duwwaatti kan hafte yoo ta'u wanti hafee hooggantoota ishii dabarsuudhaan kennuu qofadha jechuudhaan maddawwan loltummaa himaniiru jechuudhaan kan gabaase chaanaalii yuutuubii beekamaa fi amanamaa Daree Niwus akka ta'e beekameera. Egaa daawwattoota koo waan nu hordoftaniif baay'een isin galatoomfadha. Odeeffannoowwan guyyuutti haala kanaan isinii kennu akka isin dhaqqabaniif laayik, sheerii fi sabskiraayib gochuu hin dagatina. Galatooma.